dhugaa wallahi haadha ilmaan tanteettu abaa'oo keessa jira. Ilmaan tanteettu abaa'oodha. Waraana bilisummaatiin deeggartaa jedhanii haadha ilmaanii fi ilmaan nama 4 wajjin mana hidhaa galchanii eegin mana hidhaa galchan. Uummata keenya hedduu takka waan ajaa'ibaa takka wanni Itoophiyaa kana afaan hin beektisu. Dhugaa dubbachuuf jiraachuun ilma namaa hedduu yaaddisaadha. Hedduu yaada keessa nama galchee jira. Namni akkuma wanni itti ilaalamu jira. Kun maaliif akkan ta'ee wallahi hedduu nama ajaa'ibaa. Nama 4 kan mana hidhaa galchan haadha ilmaanii wajjin seera tokkoon alatti eegii mana hidhaa galchanii yakkamaan tokko yoo waa balleessee yoo badii qabaate dura akka itti beennutti seeratti dhiyaata. Eega seera dhiyaate booda seeraan gaafatamaa itti murtaa'ee isinitti murtaa'a. Bakka akka hasasan hin beeknan waan akkasitti hin beeknan ammoo mana hidhaatii nama gabbaasanii nama rashanuu jechuun hedduu kun wallahi very shameidha. Wallahi waan ajaa'ibaati wanni Itoophiyaa keessa deemu jiru. Ammas haadha ilmaanii jaartii nama guddaa nama umriin isaanii yoo xiqqaate nama umriin 60-70 mana hidhaatii gabbaasanii ajjeesuun hedduu ulfaataadha uummata keenya. Wanni Itoophiyaa kun hedduu babal'atee dhufaa jira. Gama kaaniin sabaa fi sablammoota wal ajjeesaa walirra duulaniitiin dhaaba adda addaatiin walirra duulanii wal ajjeesanii maqaa wal balleessanii. As Itoophiyaa tana keessa jiraachuu kan kee hedduu dhugaa dubbachuuf hedduu shakkiidha. Maaliif uummata keenya jiraachuun kun hedduu beektaa. Jiraachuu dhabuun adda waan ta'eef ati ilma namaa tokko jiruma isaatii yaaduuf hedduu nama Itoophiyaa keessatti jiraachuu fi nama ajjeesuu waan qallaalii takkatti ilaalamuu eegalee takka waan qallaalii takkatti. Amma humna abaa'uu ofiin jee maqaa ofii moggaafatee adda kophatti bahetti jira. Abaa'uu waraanni bilisummaa Oromoo sana ofiin of beekaa tan mootummaan uummatni ni beeka sun rakkoo hin qabu. Kan maqaa abaa'uutiin himatee uummata fixu jira. Akkasuma mootummaan addatti kophatti nama dararuu jira. Mana hidhaa nama galchee mana hidhaatii gabbaasee nama ajjeesuun salphaatti ta'e. Heera akkam keessa jira waan akkanaa kana keessaa mee akkamitti baana uummata keenya kabajamu. Dhugaa dubbachuuf hedduu nama yaachisaa waan akkasiisin jaa. Amma haadha jaartii nama tokko nama guddaa haadha ilmaanii fi ilmaan nama 4 mana hidhaatii baasanii ajjeesanii. Dhugaa dubbachuuf hedduu nama ajaa'ibaa. Hedduu nama dararaa godina Shawaa Lixaatti akkasiisiniin jechaa uummata kiyyaa dhugaa dubbachuuf waan akkanaa kun hedduu babaay'atee hedduu takka babaay'atee jira. Rabbi nu haa laaffisu siin jechaa kanuma utuun kennu yaadda. Ammallee hedduu takka gama tokkoon hamilee si godhaa gama tokkoon ammoo hamilee si buusa jechuudha. Akkasisiniin jedhaa uummata kiyyaa waa'ee Itoophiyaa kana yoo ilaalle dhiyeenya kana manni barumsaa akkuma jiruun Itoophiyaa agartee uummata barnoota ijoollee barnoota guutuu akkuma jiruun kuffise jechuudha. Manni barnoota ijoollee tana kuffisee ijoolleen tun falaa dhabdee akka taatudha. Tuun gara abaa'ootti tuun gara mootummaatti tuun ammoo jidduma tanatti gartee nama saamuu fi waan adda addaa geggeessutti namni haala kanaan eegalame Itoophiyaa keessatti. Hordofaa oduu qabatamaatiin isin biraan geenya. Abaa'oon dhiyeenya kanaa hedduu jabeeffatee humna leenjifatee humna qopheeffatee hedduu naannoo hunda irratti socho'uu eegalee jira. Naannoo hunda irratti socho'ee gaabaa kibbaa Oromiyaa baadiyyaatti socho'ee hedduu takka humna leenjifatee hedduu takka irree godhatee hamileetii fi akkasuma uummataan wal qabatee akkasuma naannoo adda addaa irratti socho'uu eegalee. Mootummaan ammoo kanaan balleessa jeetiin uummata nagaa balleessutti jira. Uummata nagaa kana maaliif akkana godhaa maaliif akkanatti uummata nagaa irra dararaa irra geessaa isa jiru ka wajjii ilaallu ta'a. Akkasuma oduu dabalataa uummanni maqaa abaa'oo himatee dhaabni maqaa abaa'oo himatee
akkasuma uummata dararaa jiru, ijoollee dararaa jiru, haadha abbaa dararaa jiru, mana nama seenee nama saamu jiru, waan adda addaatu deemu jira. Akkasuma nu hordofaa isiniin jechaa uummata keenya kabajamoo dhugaa dubbachuu fi waa'ee Itoophiyaa kun hedduu nama ajaa'ibaa nama gaddisiisas immoo gara tokkoon yoo amillee argattu gama tokkoon balansi haala Itoophiyaa keessa jiru kamuu waliin ilaalu ta'a. Mana hordofaa kabajamtoota keenya. Dhumarratti abaawoon dhaabni abaawoo isa jedhamu abaawoo beekamtuu abaawoo durii irra gad dhuftee abaawoon kabajaadhaan uummata isii wajjin deemu tarsiimoodhaan haala qabeettiidhaan uummata wajji deemu jirtu. Isiin tun ammoo naannoo hunda irratti gartee waraanni bilisummaa Oromoo naannoo hunda irratti gartee iddoo ammaan tana leenji'ee humna bareedaa godhatee sappootingii godhatee akkasuma uummataan deeggaramee naannoo hunda irratti mul'atu jira. Naannoo hunda irratti mul'atu jira. Naannoo hunda san keessaa Oromiyaa kaabaa kibbaa fi baadiyyaatti naannoo hundatti kan argamu hundaayyuu hedduu uummata waraana leenjifatee akkasuma ijoolleen barumsaa akkasitti itti galte tunis ijoolleen barumsa isaanii qormaata dabruu dadhabanii qormaata garuu osoo isaan dabruu hin dadhabin manni barumsaa isaan kuffisee biroon barnoota isaan kuffistee haala gartee nami hin taaneen Itoophiyaa keessatti parsantiin nami xiqqaan takka dabree namni akkuma jiruun Itoophiyaa keessa kufe. Kufe sun ilmaan sun maal taate tuun abaa'oo galtee tuun gama mootummaa poolisii Oromiyaa poolisii gartee federaalaa bakka naannootti akkuma jiru waan hin taane takkatti hiramtee ilmaan Oromoo. Akkasisiniin jecha uummata gartee ka abaa'ootti dabalamee abaa'oo waliin qabsaa'u jira. Kan mootummaa dabalamee akkasumatti kan mootummaa abaa'oo irratti ergamaa kabaawootis akkasumatti jidduu tana akka uummanummaan Oromoo jidduu tanatti dhumuun hedduu takka nama gaddisiisa. Kanuma wal qabatee wanni irraa hamtuu wanni irraa jabduun deemu jirtu wanni ammaan tana uummanni Oromoo miidhamuun jiru. Uummata maqaa abaawootiin uummata irratti dalagamaa jiru. Maqaa abaawoo himataa uummata saamaa jiru. Maqaa abaawoo himataa nama ajjeesaa jiru. Haadha ilmaanii ajjeesuu jiran. Waan adda addaa deemu jira kabajamtoota keenya dhugaa dubbachuu fi maqaa abaawootiin uummata abaawoon ta'in maqaa abaawoo fi sobaa fi saamichaa fi gartee dararaa namarraan gahaa jiranii. Isaa kana kunoo naannoo Wallagga lixaatti akkasuma naannoo adda addaa irratti kunoo haadha namaa ajjeesanii kunoo amma haadha namaa ajjeesanii akkasumatti kaan waa saamaa kaan nama ajjeesaa kaan maqaa abaawoo himataatiin akkanatti abaawoos maqaa balleessutti jiranii. Abaawoon ammoo waan kana gaafiif deebii abaawoo wajji godhanii waan kana abaawoo jechuun uummata waliin jiraatu uummata wal dhaga'u dararaa uummata hin feene kabajaa uummataa qabu gartee uummata waan takka badii takkaan alatti nagaa isaatiin uummata waliin bobba'eetiin yaada hundaa'eef yaada qabsaa'eef qabsoo isaatti bobba'ee qabuudha. Akkasisiniin jedha uummata kiyya kabajamoo waa'ee abaawoo maqaa abaawoo himachaa nama saamaa jiranii Itoophiyaa keessatti maqaa abaawoo himachaa waan hin taane namarra dalaguu jiranii maqaa abaawoo himachaa haadha nama ajjeesuu jiranii. Dubbiin kun hedduu takka ulfaataa ture. Akkasuma mootummaanis maqaa abaawoo ati abaawoo deeggartaa abaawoo bulchitaa jiruun nama dararu jira. Tanumaa tana jidduutti kaa uummanni nagaa hedduu miidhamutti jira. Isiniin jecha uummata kiyyaa wanni kun akkamitti ilaalamaa wanni kun haga yoomiiti uummata keenyaa fi uummata keenya kana darara jira uummata keenyaaf yoom dabartii isa jedhu irratti mee uummanni jidduu tanatti keessatti miidhamni irra gaheetiin jira. Karama hundaanuu uummanni keenya wallahi dhugaa dubbachuu dararaa hedduutu argamee jira. Amma haadha namaatiin ajjeefamanii haati namaa gisee ajjeefamtu ilmi namaa gisee ajjeefamtu abbaan namaa gisee ajjeefamu namni nagaa namni bosona isaa oofatu namni jiruu isaa oofatu namni qotee bulaa namni nagaa ka dubbii takkaan ala waan takka irraa bilisa gisee ajjeefamu maaltu si dhagama Itoophiyaa keessatti. Hedduu nama ajaa'iba isiniin jecha uummata keenya dhugaa dubbachuu fi haala namaa gabbaasanii ajjeesuu jiranii akka hin taanetti ajjeesuu jiranii seera hin taane kabajaa hin taane
haala salphaa tokkoon nama ilmeen namaa Itoophiyaa keessatti gartee nabseen namaa Itoophiyaa keessatti dhugaa dubbachuuf rakkisha taateetiin mul'atte. Akkasiin jecha uummata kiyyaa na hordofaa kanumaa oduun kiyyaa akka biraa qabannee isin dhiyaannutti na hordofaa.